Direwood. Obboleessi utuu gurra jirtaniif sirreessi. Bultiin wasaasaadha maqsadni. Hindaganne. Bultiin wasaasaadha obboleessu. Lamaan keessan gar lamaa yoo qabdan bultiinis tolti. Isii muujuu dheettee ati dammakaa itti dhiiftee rabshaa. Hanga daddabameetti mi akkana jiiti. Eegaa akkaan sirraan miidhamne ni jajjabeessi yaa. Abo maalis jajjabeessa ammaan isii bira dhaqeetiin waan jiru hubadhee si himaati. Ati garuu karaa rejjisriirra jiraatu. Eeyituus garuu furmaata harkatti watti hin fakkaatu. Hello, mawardi teenya. Akka abbasta. Nagee khunoonti ati hoo kamii? Nagaa. Maali jirta hoo? Nama haaran buufanne fakkaata. Haaran buufanneessa? Ani nama aaruun barri beekame. Siin beekee ati yoo aarsite malee hin aartu dabtee. Eeysa jirta garuu amma? Mana keenyaan jira. Mana ummaa moo? Tole siin barbaada niin dhufa ammaan tan. Hayya yeesiin egaa. Hayya nageetti dhufe. Hayya nageetti. Hello, Afsa. كيف؟ هاي مالي قلقلة بالبلتي اللي نجي عن قلتي ما أردن جتي يوم قافتي مو أنا جنس ولا لاتي نو لكن بيزو متيتي ملي تلس اللي عم بينك كسي كواليتي متي كونكولاتا فوري جيسي فنان جتي جرتي قرو بيرو خينيان جرا شوفيرا خينيان اللي نجرو كان إسات سيفين إرقني سانكو فوسون تي ديمي سيو جاسو بربادو تلا جرا تنافواني سياركواني بربادو جيشا ولكو نامتين تينيا جمتياتو أوكي أكستانا نيجا هذا جبدو جراتي يورون كبار أنو كونكولاتا خسي في ديتي مفا نياسونا قرو أشمانو بيزا جالب بسنا عفير وان كونكولاتا نافي ديب جيشا حركة برباد ديتي مو غوبو برباد ديتي مال؟ لك نو 60 كوس ربي سباس أبشر إن الرام فتين أدرا
Nagit. Ay, nagit. Mas maraiso. Wow. Arantana, murasan illee taatu. Ya bu maibdar tang khaysumma bimanni khenya so beitumo. Man qablaki. Sanirra natis bar khaysumma da mana kana beitu. Mana khenya mi. Mana khaysan tatu sirra turte kita bultii orte manne khaysan. Mana khe ini kana bawr khiti mana. Laki dalam bahasa terus mana sana kata sana di lupa. Tuh. Akka met. Anda ke? Mana mau kata? Gaafa hangama numa jirra. Garuu yaa abbaas keenyaatiin maaliif fuudhati dasa? Fuudhuun duratti beektaa ulaagaalee fuudhaa lafa kaayyachuudha qabda. Sammalees ulaagaalee fuudhaa yoo hin bunne fuutii hedduu ulfaatti bara lafaa keessaa fuun. Dhugaa keetii abbaas keenya bultiin itti yaadne bultiin taatu. Beektaanis turuu fadheetii miti. Yeroo ammaan tanaa osoo ittiin qophoofne yoo bultii keesseente akkuma namaa Dunia dukkusa qabdu keessa hidhameeti. Keessumaa qofa fuudha. Yaa qopla qabdaati. Ganama obsaa bira dhaqeetiin ture. Ayi maal sitti? Hedduu akka jiqqamee jiruu fi sammuu isaa akka sirrii hin taane barbaada. Dila namaa walitti buufamsiisee atis gamana si fida. Yaa abbaas keenya yaafite obsaa dhuftee jirti bara. Kama merah funnan anak nu kata jawab saja nih. Anway obsada mana kaisa tahu cuma kita de opse wah mereka kan aku opse cuma cari amma lagi nak kehi nara dapat. Mawar diman sekre beta jadi yang kaisa tiru itu jar sab jar ki walir ti mufachu wanu majrati. Garu tu bultii o itu jadi facasun beta واحد أقرب بكلين برباد سابتي لكن أكمل قال بيني والله يعني جرو كانت أنا خجرات شرة لكن رجرة يساعد يأدبه ورا واحد ممكن كنا متفقين سيجاري سامني إني سمان تنام برادو في سموني ساسرلي حالا خنا نقدر يوقف تفوتالي بدر كورة بوس نيمالا يا أباس خينيا أبسان جالس خيامي أنا توصل ربيع أبسان نفكر فتملي أنا بقول تفتح Oh, magisti. Shanyi moti. Si, Eruzacho. Maardi nanjaan. Nantu kana keessa harkaan manaari. Oh. Waan shakkee fi akkini nan yaade akkana nan jettu atis nan jettee jirti. Duruu siin dhaqqabanii maal? Isinillee naaf ni garuu numaan beeka. Intalli dhalaa halkan sanii nubbaa manaa baateet maal jedheetiin yaadda. Akka kiyyaatti silaati mana gallakkistee baatee gaarii deetii. Waldiddeen dibdee teenyaa yookaan immoo anaafisii wanni wal afaan nuuf deemaa akka ta'e xiinxaltee sirriitti hubattee jirta. Wanta kanatti hin haasofne si wajjin. Dhageeffadhu. Wanta kun inni siimu ilmi namaa maraataadhaa miti. Kacal jee namaan lolus. Gama kiyyaayyoo ta'e illee jechuun barbaadeeti. Gama isiitiin ammas cal jettee deemuun funnuq jettee hojuma isii gama kiyyee godhuudhaan loltee deemuusi durarratti na gaddisiisa ta'a. Siifin hima obboleettii sii taatus. Osoo naan himne dura aaddii naaf seentee turte. Kiisaan fayyee jechuun maali kana gaaffiitooti na deebisuu qabdan xiqqaa guddaan badii yorra
barumaan deessinaan nu gaafannee. Anaaf muree? Si kannutu? Anaaf muree si garsiisa. Garuu natti hin guddisinan. Sammuu tiyya keessatti maal akka yaadu jiru ni beektaa? Mana keenya keessatti. Qabadhu ba? Amala badaa tokkoon qabaa bara. Ongoon hoggaan namaa wajjin yaadu. Namni sana akkana nyaachisuun qaba malee fi nyaachuutti kana walfaati. Amala gaarii ree malee amala badaadha. Piizaa hedduu jaalattaan isaa. Yoon piizaa kana guyyaarraa buta akka nyaatee na gammachiisa. Garuu maal godhu? Siiti wallaahi gaa haasoo reefu garuu adda murree jiranii qaba. Khalaasoo keenya deemnee mas qaba. Nyaata botontu? Nyaachaa haasoo ni danda'a. Firistiidha garuu harkaan piizaa nyaachuun fayyada. Hin beeku bara sumaa jecha malee. Akkam Nage. Zimbaan ubaraani. Tu beenyu banta. Maashootiyyaan baanaani. Maashoo wal beekani. Maashoo moo akka ajaa'iba wal bahinami. Isin ganama faa salliita akka bittu asin uffee ergitan ija narra babaasti bara. Anis gaa ija kiyya makiinaani beektaa miti. Ifa makiinaa san baawusaa itti gadhiiseeti akkanaan laala. Akka ajaa'iba wal jaallanna baraanaaf maashoon. والفودمو الله والفودم لا الوان شوفات في تأني قرارة درا والفودو حسن درا أكيد والقوات قبل قبيتها وقبل فولاتي واي فودارتي واي فودارتي في تأني نوتي في تأني ما معرفة كتناي ما في تأني نخابودا أكم غراغودتي أكم تلتي بيفا مال خفك كاتو نفتلتي المو سنفا والدبانة في تأني جرا ديزاينان في تأني؟ إيه ديزاينان أكمل تجارة بدرتي فا سالس في تأني أكا سافريدا مال سيتلال أما شو تيه تونين جالدا هالكن فا أبنويتي مال تاتي هربا سيفوداتي خاينو تورا أجتيمي جيه أكفتي ونبوتيني إفجلا هنارواني Mee simu nallee na jaayibini yookaan immoo obboleettii yaa hojii wallolee waanaa himuu deemaa itti illee shakkini yookaan immoo na jaayibini haalli keenya hangaan harkee jirudha jechuudha. Wallaahi hedduu walirraa deemnaa laafeeti. Istaayilli keenya waaw. Tasanii dhiisi amma mee waldhabbiin teessan lameen jidduu jirtu maal? Naafisii walilli keenya jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti ilmi namaa wanni wal fuudhuuf gammachuu duraan hin agarree arguudhaaf waliif yaadanii fedhii walii beekanii jiraachuu. Tahee garuu obboleeyyi teessanan bakka isaaniitti harkachuu hin dandeenye. Kana haasa'uun hedduu sablaadha. Obboleettiin ta'e qabbanoituudhaan aan jechuu jirtaa? Obboleettiin ta'e hedduu qabbanoituudha. Kana jechuun ani yeroo hunda galgala yeroo rafu jaartii xiyya haammadhee jaalatii yeesiif kanneen isiin xiyyaa kanaa kan ittiin barbaadu. Jaalasiif keessatti dhooffattee qaama sii oowwaan hin duraan beeku san qabbanaa'ee fedhii xiyya guutumaa guutuutti naa guutuu hin dandeenye. Maaliif waan akkanaa kan akkana goota ishee hoggaa hin dubbadde akka maraattutti darsa facaafachaa fi so an haala kanaan jireenya akkamiitiin jiraannamee naa himu. Dhaaboosaa maawurtiin teenya nama gaarii nama miskiina nama suutii tokko ni beektaati kana isin bar nuti guddisuuf jettee yeroo isin meeqa gubde ati akkamitti jecha akkana isin jetta? No asanii miti kan isin jechu jiran. Haay an lubbuun qabaa miti. Jaartii waliin hin fuudhee mana galfadhee isii waan isin barbaaddu godhuuf maali? Fadhiiti akka isin naa guutuuf ittiin qalaniiruufi baasii meeqa irra baasii obbeeyte maallaqa meeqa gannaqee kan na wajjin raftu barbaaduuf yaani.
dirqama hoggaanaan fadhiinti jedhuuf isin na qabbanaa'uu qabdi. Waay! Kun maaliif ta'uu danda'a? Obsa maaliif hiraatu? Dilana akkana hanga balbaltu. Maaliif haati tasgabbaa'imee? Obsee dadhabadheetiin jiraan. Mee xiqqishoollee jijjiiramni yoo mul'ate isheetti kan nama yaames. Duraanuu dhiise ana baalageedha. Dhalaan oowwituun bareedduun akka keetii osoo jirtu fiigee gama seenoo xiyyaatiitu ajaa'iba natti ta'u jira malee. Mee obsa tasgabbaa'e. Maaliin tasgabbaawa mataa kiyya na dha'uuf deemaan. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand, Turkiidhaa siikiniilee gosa tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan. Kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu biraa dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nu qunnama. Teeysoon teenya magaalaa Direwoodhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Kaalib Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsootaaf ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbate kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppler altrasaawundii qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin automated chemistry analyzer hormoon analyzer kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala maal kana qofa dawaalee isiniif ajajama osoo fagoo hin dheenye faarmaasii Roobsan irraa isin argatu kaayyoon keenya tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu kilinika Roobsan ogeessa dhibee maraa teessoon ta'e magaalaa Direwoodhaa Kooneel Baankii Awaash fuulleedha kilinika Roobsan. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti Sumeeyyaa
meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneenii. Warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin ijaaran simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filadha. Jiibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.